kaffalanidha. Kan maatii ofii ahlii ofii irraa citanii islaamummaa kanatti hafanidha. Odoo kafaruu ta'ee gaafanii biyya galallee rakkoo hedduun narra ga'e. Waa hedduun narra ga'e islaamummaa kanarra jechuudha. Guyyaa tokko garuu uummata Oromoo na gargaara, uummata Oromoo na rakkadhe jedheen dhumne. Maaliif jennaan islaamummaani nuti rabbii keenya lubbuu keenya baraaruudhaaf dhumne malee maallaqa funaannachuudhaaf hin dhufne, beekamtii argachuudhaaf hin dhufne, ofii keenya of fayyaduuf lubbuu keenya qabrii keenyaaf jennetu gara islaamummaa dhufne jechuudha. Kanaafuu soo gaafanii jechuu barbaadu immoo warri islaamaa jechuudha sheekota ta'ee hundumti keessanuu dhiifama naaf godhaati. Gaafa namni tokko gaafa followersii guddaa qabu gara islaamummaa dhufee duraan amantii biraa arrabsaa ture dhufee jaas ila yalla jettanii samii tolin fuudhina. Nama sana zimmiidhaati mee irruma dhiisaati ilaala. Namni kun akkamitti maal akka ta'e ilaala. Turuma turaati ilaala jechuudha. Samitti asii olee san baasina xiinxalaati yaada dura maal yoo islaamummaatti dhufe islaamummaadha maal fidee dhufe. Nuti islaamummaatti edda dhufnee dabalamne islaamummaadha wanti nuti daballe jirra. Waan nuti islaamummaadha goone ni jira. Garuu ofii keenyaaf lubbuu kan keenya baraarreerra. Kanaafuu otoo dhuguma islaamummaa keessaa bahuu ta'eeti gadda gaafanaan otoon haqa qabu haqa kiyya namni tokko namni rabbii beekadhani namni guddaadha jedhanii ishiin kijibduudha ishiin islaama miti jedhamee gaafa natti duulamu sana anatu islaamummaa keessaa ba'a ture. Garuu immoo ani islaamummaatti kan hin dhufe lubbuu kiyya tokkitti sana baraaruudhaaf malee ilma namaatiif hin dhumne, ilma namaa gammachiisuuf hin dhumne. Silaa fakkeenya otoo isinii ta'e silaa gaaf sana wallaahi hundumtuu in soobdi ishiin durayyuu kaafira. In sobdi ishiin sagaagaltuudha. In sobdi ishiin baalageedha naan jedhamaa ture. Hundumti keessanuu argitaniitu. Kan na jaalattanis kan na jibbitan isaan dhuguma jirtu isinitti dubbadha jechuudha. Nama baay'eetu waa meeqa argitanii turtan jechuudha. Warri ustaaza jedhamee hedduun isaanii na xiqqeessanii na cabsan. Garuu ustaazonni kaleessa shaada nama qabsiisaa oolan na xiqqeessan jedhee yoomiin shaada islaamummaa gadhiisee deeme dhugaadha. Video kana jala seentanii ilaaltu innaa sana waa'uma haqa kiyyaan dubbataa ture malee guyyaa tokko amantiin musliimaa akkana jedhee hin beeku. Maaliif jennaan gaafan islaamummaatti dhufu nama laalee dhumne followersii laalee dhumne na argaaf hin dhumne lubbuu koo tokkitti sana qofaan laalee irraa baraaramuuf hin dhufe jechuudha. Innaa kanumaan siniin jechuu barbaada baay'ee dubbachuun barbaadu inshaallah. Sume amantini miirani dhufama miiran deemama yaani akkamitti hubattatte kana yeroo san qalbii kee keessa waa biraanii dhufa gizee aartu sanatti yeroo na sanatti yaani sammuu koo keessa kan dhufe islaamummaa kiyya jechuudha. Ani simbiratti otoo hin taane yoomiyyuu rabbii hamaneetiin dhuguma rabbii tokkicha malee kan samii fardii uume kaali tokkicha malee eenyuyyuu akka hin jirre hamaneetiin islaama ta'e. Otoo gottotaniituma mana kiristaanaa nageessanii hin amanuun maaliif onnee koorraa hamaneera waan ta'eef rabbitti amane gaafan immoo islaamummaatti dhufu sana waggaa 5dha. Innaa namni kootu amantii musliimaa gaariidha namni naan jedhee na hababbalee hiriyaan na hababbalte hiriyaa shamarranii uummata akkan qabu yeroo sana warri na beektan na beektu jechuudha warra zareltan. Ani ofuma kiyyaatiin rabbii dhumatti amanee rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiru jedheetiin ofii kooti dhufe. Gaafa duulis karaa maatiis karaa hedduus natti gaggeeffamu rabbi dhiisee rabbi tokkichummaa isaa dhiisee eessan naqa jedheetiin manuu irrumatti nobse jechuudha. Rakkoon hedduun na mudatullee namni naa beekuu dhabullee namni illee kijibduudha naan jedhullee alhamdulillah mar'aa islaamummaa kiyya qabadheetuman jira. Sume akkanatti mitetti yoo ta'e ati mana kee illee ni dhabde mana ijaarratte biyya arabaa teessee isarra darbee karaa namoota amantii tokko walitti qabnuun baalageedha hoteelaa baate faasiin jedhame yeroo samiira akkamitti dhagame rabbi si argu. Wallahi an jilbeenfadheetuman ganama galgala rabbii kootti bu'aa maaliif ustaaza tokko na qaraasisu beektaa? Ustaazin jedheen du'aayin koo yoom qeebbalamaan jedheen wallahi kennaa kuni seenaa addaate naaf. Du'aayin koo kuni ustaaz yoom qeebbalamaa ganamat galgalas inuman rabbitti bu'aa yoom qeebbalama du'aayin koo jennaani yaa sumayyaa du'aayin kan kee du'aayin waa sadii naan jedhan waa sadii sirraa hittisaa hin qeebbalamu jedhin yookiin balaa sitti dhufuu jiru sana sirraa hittisaa jira yookittiin immoo kan haakiraatiif sii taa'a waa hedduudhaaf wanni ta'a du'aayin kanaafuu du'aayin waa sadiidha amma kana hin qeebbalaman jedhin guyyaa qeebbalamu jiraadhani.
Anis gorsa taasisanaa fudhadheetumanii inshallah du'aan koo guyyaa tokko ni qeephalamti jedheetuman obsaa ture. Ammi fedhe yoo natti duulan illee sammuu koo keessatti garuu qaamaan nan dhaqa ijoollee kiristaanaa bira. Onneen koo garuu takka saantiima tokkoof illee akka Yesus Kiristoos nana mana jedhee ergama Rabbi nana mana jedhee qalbii koo keessatti yaadeen beeku. Garuu immoo ni dhaqaa bira illee nan ta'a ijoollee bira jechuudha. Akkasi. Ijoolleen baay'ee yeroon ijoollee kiristaanummaa biratti argamee waan adda addaa jedhee ittiin taphadhee jedhu waanuma bakka yaaduma isaan naaf kennan jaruma yeroo sana amilee koona cabsanii gadi na qaban sana waanuma barbaadamee waanuma fedhan garaa isaanii keessatti naffasanii haa fixatan waan jechuu barbaadan jedheetuman ijoollee kiristaanaa bira ni dhaqa jechuudha. Ati maaliif dhatta ijoollee kiristaanaa bira norm ato jumaan taphachuu dhatta malee yaani maaliif dhatta warra ijoollee keessattuu awwalee musammaa bira maa kun azala jiru na dhaggeeffataa jiru miti onnee koo keessatti guyyaa tokkollee rabbiin malee rabbii biraa onnee koo keessatti rakkoon qabu bar nama wajjin jiraachuun dirqama bar kun nama wajjin jiraachuun amantii miti amanticha malee bar namarraa rakkoo tokko hin qabnu sii galee amanticha sirrii miti jennee malee tol maatii keenya ofirraan dhiibnu obboleessitii yabar tol maatii keenya bar kiristaanni haqa nurraa qabu bar isaan gargaaruun sappoortii isaan gochuun isaaniif hawwaachuun dirqama keenya bar kun garuu gaafa isin jedhu gaafa isaan amantii keenya irraa aasaan amantii keenya xiqqeessan isa dhaggeeffachuutu hin eeyyamamne akka shari'aatti si galee malee kiristaanota wajjin hin jiraatinaa kan jedhu hin jiru bar rasuulli akka dhageenyutti bar isaan wajjin jiraataa turanii bar isaan karaa kanatti akka isaan calooti isaanii godhata isaan immoo karaa salaataa turan jedhu alayhi salaatu wassalaam nuti bar karaa isaan irra warra deemu si galee kanaaf jennaan isaa wajjin jiraachuu rakkoo hin qabu. Okay gaafa mana keessumee obboleessi keessirraa fudhatu maal goote maaltu sitti dhaga'ame nan kafara jettee onni hin jenne namoonni gimmaanyi immoo akkuma dhagaa turre abshirii homaa mitanas hin jedhe si ajjabeessaa ture ana ati dhugumaan kafartee turte saaqeeqatan mana kee gizee sirraa fudhatan san obboleessi kee gizee mana kana hin kennuu sin jedhu. Ani yeroo manni kiyya narraa fudhatame yaanni naa dhufe tokko kanadha yaannichis maanni beektaa amma mana kana yoon fudhadhe mootummaan amantii kiyya kana dhiisee mana kana nan fudhadha garuu immoo rabbiitiin wal dhabaan jira yeruma kana mana kana fudhadhee ka'ee yootiin bakiinaa wayii jala bu'ee lubbuun kiyya dabarte maalan jedha rabbii kootiin kan jedhu sammuu koo keessa dhufee lammaffaa dammoo mana mootummaan diigaa ooluuf jedheetiin rabbii kiyya dhabaa jedheeni manni kiyya qilee haaseenu fudhadha waan barbaadan godhaadheetiin ofirraa dhiise yeroo sana. Malee sammuu koo keessa islaama nan dhiisa jedheeyyuu yaadeen beekuan jechuudha. Mucattiinis immoo akkuma beekamu isiniyyuu qorattanii irra geessanii booniyyeenis illee qorattee irra geesseen kafarte maal kan jedhanii ijaan hin argine nan dhaga'eette ishinillee jechuudha. Namoonni baay'een abaluyyuu kafartee atis dhiisii jedhee maatiin yeroo baay'ee fakkeenyaaf obboleetti qabdaa jennu kennaaf. Obboleetti kee kana gooyyomsitee gara kiristaanummaa geessuuf jecha godanyaan kee iyyuu kafarteertiin kafarti ishiin iyyuu atillee kiristaana ta'e jedhee namoonni baay'een nama babbala jechuudha. Kaafirota tokko ni beektatillee. Jechoota akkanaa otoo dhugaadhaan irra hin geenye otoo qoratanii irra hin geenye dubbii ishii kana fudhataniiti sooyyaan hin kafartee jedhan. Ani garuu keessa koo rabbiin na argaa jira otoo guyyaa tokkitti salaata koo salaatiyyoon ooleyyuu mataan na dhukkubaa inuma hin danda'u iyyuu ani jechuudha na dabbaraan. Garuu rabbii kiyyan na argan maaliif ilma namaa fuulduratti homaan himadhu maaliif faayidaan qabu ilmi namaa kan hin dalaguuf rabbii kootiif jechadha kan hin jiraadhu rabbii kootiif jechadha yoon du'e amma fakkeenyaaf ati wayi qabrii nafaana seentaa kennan seentu bar qobuma kiyyan seena jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf otoon biyya ormaa kana keessatti rakkoon hedduun narra ga'e ilmi namaa namni tokko ittiin lubbuu na baasuu hin danda'u rabbiidha kiyya waammadheetini rabbii kiyya gargaarsifadha malee ilmi namaa uummata akka namaan godhu jechuudha. Ilmi namaa biyaasi maallaqa si gargaaruu ni danda'a maallaqa si gargaaruu ni danda'a waa tokko si bukkee dhaabbachuu ni danda'a kimniyyuu garuu lubbuu kee baraaruu hin danda'u si dhufte taanaan qabrii keessattis immoo ati yoo amma fakkeenyaaf waan barbaade addunyaa irratti sin abdadha waan fedhanaa gochuu dandeessa garuu qabriitti dhufte bakka koo ibidda narraa kaasuu dandeessa gaafa guyyaa qiyaamaa ibidda naaf dhufe narraa fuudhuu dandeessa kennu. Hin danda'amu barkuun. Kanaaf
an duniyaa ishii kanarraa qabriidhuma kiyya sodaadheetiin amantii kiyya faana jiraadha lubbuu kiyya maatii koo waa hundarraa garuu namni gaafan akka taasa'u waan an beekamtiin qabneef waan baqa feemasiin taaneef waan inni dubbadhu kun nama keenyatti dhugaan fakkaatu si galee namoonni baay'een warra feemasii taanii nama abaaranii ganda abaaranii amantii abaaranii fammasan kana waan inni dubbatu kana dhuguma se'ee jala fiiga uummanni keenya beektaa kanaafuu ennaan dhuguma se'u namatti iyyuu ni maddu rakkoo koo keessa bu'ee waa'ee amantii kiyyaa waa'ee jireenya kiyyaa namatti machuun barbaadu garuu inshallah guyyaa tokko du'aayin koo qeebbalamee waan hundumtuu galmanii gaadhayyaadha. Inshallah rabbiin keessa nama argaa dhagaadha. Okay. Atakanaan jettetti rakkoo baay'ee sirra ga'e. Amma nam maalirratti kana kaasne addi suura gaasaa ijoollee rakkaasaa kan nu godhaa jiran irraa siigalee miiraan deemee kafaree innis maal jedha viidiyoo isaa keessatti osoo kana caala balaan nutti hin dhufin siigalee osoo kana caala balaan nutti hin dhufin dabneetu malannaa jedhe akka waan namni nagaadhaan walitti isaan fuudhee nagaadhaan ofiidha yaan islaamummaatti koottaa isaan jedhe gaafa ittoo keessa taanii gaafa itti qorramoo achi deebina jedhanii kanaaf waan kana si gaafadhe malee inshallah waa'ee nama dhuunfarraa waa'ee namarraa asootti hin jirru olmagalatti islaamummaan kennaa rabbi namaa kennudha. Dubbistee dhafis miti bakka waan jettee dhafis miti beekumsa qabaattes miti feemasii taate dhafis miti. Fijalee isa rabbiin yoo si laaffise inshaallah rabbil alamin waan hunda irratti si jabeessa. Fijalee karaa isaatu sirriidha waan ta'eef. Kenna maal taate wallahi miidiyaan kun amantii nama harkaa laaffisa. Ani duraan dhugaa rabbi garee keessaan ba'u dhuguma siin jedha wallahi ijoolleen na beekan na beeku amiira garee ture garee keessaallee hin ba'u sirbu. Garuu erga miidiyaa kanarra dhufee auzubillahi minash shaitaanir rajiim miidiyaan kun nama waswaasasi nama waswaasaa karaa quraanallee qaraatu si dhorkaa garuu anuma tokko feemasiin sirrii miti wallahi laazim maalat miidiyaan kun sirrii miti ani waan nan balaaleffadha miidiyaa kana dhugaa rabbi ennaa duraanii naa wayya dhugaa. Dhuguma miidiyaan akkuma ati itti fayyadamtee bar sigalee akkuma ati itti fayyadamte qalbii kee itti kennitee sarratti fokus gootee jennaanii qalbiin soora saabama garuu daqiiqaa muraasa miidiyaa kennitee kaan immoo hojii kee irratti qaraatii kee irratti yoo xiyyeeffattee jette akkuma ati itti fayyadamte akka kootitti. Sumeeni armeen kee rabbiin biyyeettaa salphisu daa'ummaadhaan sirraa boqotan. Alli guddina keetii akkanatti himtetti baay'ee rakkisaa ilmoo miskiinaa nama obboleeyyaa keerree guddisaa turte mee isa kanarraa inshaallah namoota biraa waa'ee seenaa keerraa tokko nu biraan gahe barnoota namaa taasii galee jabinni kee kun jechumaafan kana kaasa. Dhiifama waan akkasiillee dubbachuu hin dandeenyeef kenna. Danda'een dubbadhu waan akkana nan gaafate. Abshiri kala tarakkoon qabu nin beeka miira keessii nu badda sii galee akka ati miidhamtuu taate nin beeka fi namoota akka barnoota ta'eef jabinni kee kun jabinni maalifan hanga dhumaatti si faana ta'e beektaa jabina kee kanaafan jabinni kee kun immoo namoota akka barnoota ta'uuf si gaafadde malee miirichi akka ulfaataa ta'e nin beeka abshira malee rabbi si jabeessu hundi caalallaan yeroo hundumaa akka si dhaamu diin irratti jabaadhu salaata kee jabaadhu awushee kana bas si galee Doniyaan numattuudha. Kan qabus kan hin qabnes gaaf tokko asirraa ka'uuf deema. Hunda caala rabbi irratti hirkatuudha. Baay'ee rakkoon ta'uuf ta'a. Abshir inshaallah akkasii. Meera keessaa bayaa ayizoosh maaliif hin beeka bal'aa. Obboleen bara akka gubbaa nama laaltan kanaa miti. Wallahi akka gubbaa nama laaltan kana. Amma hikimaa fuula ilaalaa jirtuumi. Fuula ilaalaa jirtu rakkoon ishiin itti jirtu akkamitti akka jirtu. Namni akkamitti ilmoo amma meeqa meeqa isinitti himame. Ijoollee lama ukusan billaa'oon isinitti himuu maal akka ta'an. Ijoollee lama isuma sin asirratti sin beektan. Miciyyoon takka biyya galtee amantee miciyyoon bar quraana yoo wallahi juuza meeqa geesse galte biyya. Eerumuudhaaf mucaa wayii bakka nan eeruma bultiin godhaa islaamummaa irratti jabaadha jettee galtee eerumuudhaaf warratti galte.
warri maal godhan ilma islaamatti neerumtu jedhanii dabadabanii jechuudha qaxaqatanii miciyyoo san kafarsiisanii bultiirraa reekutanii islaamummaa reekutan ilmoon durbaa takka baatee barandaarra buluu hin dandeessu barobboleen wallahi ilmi dhiiraa gadi ba'ee karaarra buluu danda'a dubartiin yoo karaarra bultirree miidhaa ishiirra ga'uun hin beektanii bara akkasii yoo gadi baatee karaarra buluu hin dandeessu dubartiin ayiifa sinii galee yeroo baay'ee ijoolleen keenya dhugaa beekanii amananii karaa garaagaraatiin kan isaan kafaranii fi miidhaa garaagaraa karaa obboleeyyanii karaa maatii nin beeka islaamtonnis ni qoraman garuu akka gara ijoollee islaamummaatti dhufteetii miti sin hanga feeyyoo ta'eyyuu amantii kanarruu giddiidhaan kan taantu jira amma hikimaan maatii ishiituun quba waliin qabdu bakka nuti nama amantii kana amanin feenu jedhaniin wallahi kana amma nubattu osoo ishiin gadi baatee rakkoo tokko akkana ishee yookaan namoonni waan ta'in ishee himatanii durayyuu ishiin bardheeraa jette durayyuu maalidha jedha akkas jechuu dhiisatu obboleen kiyya yoo dandeessanii nama san sabarsiisuudhaan bakka akkana abshirii jettanii jajjabeessuudhaan wanni jedha akhlaaqa islaamatiin bakka qalbii nama cabsuudhaan gir jettanii bakka jechuma xiqqoo takka qabattanii shanii galee kanaaf waa baay'ee jira ijoollee islaamummaatti dhufte keessattuu ijoollee tokko immoo maal godhame